Bilisiginnaa aanaa Jimmaa Gannatii keessatti hawaasa hedduu hidhaatti guuraa kan turan yommuu ta'u, kanneen magaalaa Shaambootti hidhamanii turan ammoo bakka hin beekamnetti dhiyaa jiraachuun himame. Jaafar Mataalammii waan qindeeffate qaba. Godina Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii bulchiinsa magaalaa Aratoo ganda duwwaa tokko keessatti gaafa hagayya 23 2026 lukeeleen maafiyaa piipii hawaasa nagaa hedduu hidhaatti guuraa turuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoota guyyaa kana hidhaman keessaa kanneen maqaan isaanii nu qaqqabeen obbo Abtaamuu Yaaddessaa abbaa ijoollee 10 yommuu ta'an, namoonni 11 kanneen biroo maqaan isaanii ammaaf adda hin baanes keessa jiraachuun ifoomeera. Kana malees gara jabeeyyiin ergamtoota bilxiginnaa godinichuma aanota kanneen akka Jimmaa Raareen, Horroo Bulluqii fi kanneen kana fakkaatan keessatti hawaasa nagaa hedduu qabuun magaalaa Shaambuutti hidhanii kan turan gaafa hagayya 25 konkolaataa deddeebisa uummataa sadiin fe'anii daandii gara magaalaa Finfinnee geessurra fuudhanii kan deeman yommuu ta'u, hanga ammaatti bakka isaan geeffaman hin baramiin jiraachuunis himameera. Lukeeleen bilisiginnaa aanaa Shaambuu keessatti hawaasa masjiida ijaaraa turan irratti dhukaasa banuun dhaga'ame. Bal'inasaaf Jaaljiiksaa Sirnaa. Godina Lixaa Harargee aanaa Shanan Dhuugoo Araddaa Gabbis ganda Qo'ee jedhamu keessatti gaafa hagayya 24 bara 2026 hawaasa masjiida ijaaraa turan masjiida kana diigaa mana barumsaa ijaaraa jechuun wayita uummanni didu dhukaasa irratti bananiin hawaasa gandichaa cufa gargar bittimsuu jiraattonni harraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni dubbisne tokko himanitti gocha gara jabinaa kana kan isaan irratti raawwachaa jiru bulchaa Araddaa Gabbis nama maqaan isaa obbo Diinee Ahimad Hussein jedhamu ta'uu eeraniiru. Kaabinoonni bilxiginnaa hawaasa Oromoo amantii fi kutaan adda baasanii bulchuuf dheebuu qaban ifatti mul'isuuf hawaasa nagaa amantaa Musliimaa hordofan irratti dararaa ulfaataa qaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Murni bilxiginnaa mootummaan dhimma amantaa keessa akka hin gallee fi amantaan dhimma mootummaa keessa akka hin seenne osoo beekanii jibbiinsa ilmaan Oromoof qabaniif jecha dhimma amantaa keessa seenuun ilmaan Oromoo dararaa kan jiran ta'uun ni beekama. Ergamtoonni bilisiginnaa aanaa Gullisoo keessatti saamicha jiraattota irratti raawwatan ammeessan. Shaalbooree Addunyaa dabalata qaba. Godina Lixaa Wallaggaa aanaa Gullisoo bulchiinsa ganda duwwaa tokkoo fi duwwaa lama keessatti ergamtoonni bilisiginnaa gaafa hagayya 21 2026 irraa eegalee maqaa eebba kooriidarii fi deeggarsa harka qalleeyyii jedhuun jiraattota saamaa jiraachuu itti dabaluun harraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Erga gaafa ijaarsa kooriidarii jedhamee magaalicha keessatti hojiin jalqabame guyyaa tokkoof hawaasni magaalichaa osoo hin saamamin oolee bulee kan hin beekne ammas bifa aaraan eebba kooriidarii jechuun kaabinoonni bilisiginnaa aanichaa koree eebbaa garee saamtota milishotaa fi riphee lolaan eegamanii deeman hawaasa magaalichaatti gadi dhiisanii tokkoon jiraattota gandeen lamaanii irraa qarshii 5,000 aga 10,000 saamaa akka jiran jiraattonni dubbatu. Addatti ammoo gareen maafiyaa piipii aanichaa saamicha hawaasatti bobbaafaman kunneen abbootii qabeenyaa magaalicha keessa jiraatan mara irraa qarshii 100,000 aga 150 dirqamaan irraa fuudhaa akka jiran dabalataan ibsamee jira. Kun kanaan osoo jiru ijaarsi kooriidarii magaalaa jedhamu kunis ammatti xumuramee eebbaaf kan hin geenye yoo ta'u, naannoo daandii gurraachaatti manneen 4 aga 6 hin caallee uwwisa miidiyaaf akka toluufitti xumuratti goone jechuun mimmiidhagsanii gaafa hagayya 22 2026 kaadiroota kanneen kaameraan waraabaa turan jedhu jiraattonni. Yeroo ammaa kana manneen sababa kanaan diigamaniif daandii guddaa irratti balfi magaalichaa gatamaa jiraachuu irraa kan ka'e jiraattonni konkolaataan miti miilaan deemuuf itti ulfaatee jira. Keessumaa daandiin marfata konkolaataa irraa gara Gabaaroobitti geessu guutummaatti dhoqqeen tuulamee waan jiruuf jiraattotatti rakkoo ulfaataa ta'e jiraachuus eeranii jiru. Dabalataan murni saamtotaa kun maqaa deeggarsaa harka qalleeyyii jedhuun jiraattota magaalaa Gullisoo fi hojjettoota mootummaa aanichaa mara haadhayyeessotaa qoraan cabsanii jiraatan tokko osoo hin hambisin waliigalaan qarshii miliyoona 4 ol saamuun mana kutaa 8 naannoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gullisootti qarshii 500,000 hin caalleen ijaaranii qarshii kaan baankii Siinqeetti gara fuulduraaf harka qalleeyyiidhumaaf qusanne jechuun bifa icciitaawaa ta'een irachuu odeessi keessoo kaabinoota aanichaa irraa ONN dhaqqabee ifoomsee jira. Jiraattonni hidhaatti guuramuun aanaa Awwaa Galaan keessatti cimee itti fufe. Gabaasa qindaa'eef Jalwabii Biyyaa.
Godina Qellem Wallaggaa naawwaa galaan ganda madda Taliilaa jedhamu keessatti gaafa gayya 23 2026 tiksoonni barcuma aangoo siyaasaa Koloneel Abiyyi Ahmad qonnaan bultoota jumulaan ukkaamsuun hidhaatti darbatanii raarsaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Qonnaan bultoota gara jabeeyyii loltoota maafiyaa bilisiginnaan qabaman keessaa muraasni maqaan isaanii Nugee, Zaakir Amiid, Jaafar Aliyyii fi Sa'iid Imaam kanneen jedhaman ta'uun ifoomeera. Qonnaan bultoonni kunneen badii dalaganii fi siyaasa keessatti hirmaataa jiran kan hin qabne yommuu ta'an leellistoonni impaara bututtuu Itoophiyaa immoo maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun sobaan yakkanii hidhaatti darbachuun maddeen ifoomsaniiru. Ergamtoonni dantaa sabaa caalaa garaa isaaniif bitaman saba irraa dhalatanitti deebi'anii qaama annaa fi dararaa irratti isaan bobbaasee gammachiisuuf shurshuran maqaa hawaasni keessaa hin qabne itti maxxansanii sarbama mirga namoomaa ulfaataa raawwachaa jiru. Netanyaa'uun dhiibbaa idil addunyaa mormuun qusumni West Bank dabalataa akka taasifamu dhaadate. Gabaasa qindaa'eef Jalaqaafan Fayyeera. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun dhiibbaan idila addunyaa dabalaa dhufus West Bank keessatti qubsuma hundeessuu akka itti fufan dhaadachuun godaansi guddaan gara naannoo Faalisxeen qabameetti akka dhufuu waadaa galaniiru. Onkololeessa keessa filannoo cimaan kan isaan mudatu Netanyaa'uun seenaa Israa'el keessatti mootummoota mirgaa keessa tokko kan ijaarsaa fi babal'inaa qubsuma Israa'el West Bank keessatti saffisaan raggaasise kan seera addunyaa jalatti seeraan ala ta'e hooggana. Yeroo baay'ee manneen socho'aa yookaan caasaa yeroo muraasaa qofa irraa kan ijaaraman buufataaleen kun seera Israa'el jalatti seeraan ala yoo ta'an waggoota dhiyoo asitti garuu raggaasifamuu fi seera qabeessa ta'uun isaa dabaleera. Lakkoofsa kana bira darbuu hin dandeenyu. Hawaasa 104 kan waliin hundeessinee fi seera qabeessaa taasifnee fi qonnaa 160 kanneen biroo dhufan jechuun Netanyaa'uun kibxata galgala sagantaa qubsiistotaaf qophaa'e irratti akka himan ibsi waajjira isaanii irraa ba'e ni mul'isa. Hirmaattotaan akkas jedheera. Isin mul'ata biyya Israa'el raawwachaa jirtu kunis biyya keenya itti dabaluudhaanis dambalii immigireeshinii baay'ee guddaa dhufuuf lafa qopheessaa jirtu jechuun mul'ata dhaloota galmaan ga'uuf mootummaan carraaqqii guddaa godhee jechuun jajateera. Israa'el bal'inaan qubsuma ishee irratti aariin idila addunyaa guddachaa dhufe jeequmsi qubsiistota Faalisxeenota irratti raawwatamu ol ka'aa dhufeera. Torban darbee hooggantoonni ijoo Awurooppaa piroojeektii qubsumaa guddaa erga aangawoonni Israa'el naannoo sanatti manneen 1,200 ol ta'aniif caalbaasii bananii balaaleffataniiru. Karoorri bara darbee Israa'eliin ibsi magariisaa kan kennameef yoo ta'u walitti dhufeenya naannoo kutaalee kaabaa fi kibba West Baankii balaadhaaf saaxilamuu isaatiin abdii mootummaa walabaa Faalisxeen hojjechaa jirtu daran dukkaneesseera. Israa'el bara 1967 irraa eegalee West Baankii kan amma lammiileen Israa'el 500,000 ol qubsumaan keessa jiraatan qabattee jirti. Naannoon kun lammiilee Faalisxeen garri miliyoona 3 ta'an kan keessa jiraatanidha. Mootummaan Netanyaa'uu kan ministeerota ifatti naannoon kun akka dabalamu gaafatan of keessaa qabu filannoo onkololeessa 27 dura ijaarsa dabalataa tarkaanfachiisaa jira. Ganna 81 aanaa gubbaa qorichaa keessatti rasaasaan rukutamtee miidhaa cimaan irra ga'e. Gabaasa qindaa'eef Jaaloo Gufaa Diinaa. Godina Lixaa Harargee aanaa gubbaa qorichaa Araddaa 14 ganda Gibii jedhamu keessatti waraanni murna faashistii PP hagayya 23 2026 badii raawwatte osoo hin qabaanne shamarree ganna 8 tokko rasaasaan rukutanii madoo ulfaataa irraan ga'anii turuu jiraattonni bakkichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Daa'imni kichuun loltoota faashistii bilisiginnaan rukutamte kun maqaan ishee Bariitee Ibsaa Ahmad kan jedhamtu madoo ulfaataa irra ga'een yeroo odeessi kun qindaa'etti du'aa fi jireenya gidduu akka jirtu eeraniiru. Aanichatti dhimma nageenya araddichaa kan ta'e namni maqaan isaa Ahmad jedhamu kan daa'ima kana rukute yoo ta'u guutummaa araddichaa keessatti adda durummaan hawaasa ba'aa fi gala dhoorkaa akka jirus jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Akka jiraattonni bakkichaa jedhanitti shamarreen kun yakka raawwatte akka hin qabnee fi
Wanbadoonni araada dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu qaban gara jabina isaanii daangaa darbeetti agarsiisan jedhu. Ergamtoonni qaroo ittiin rakkoo uummata keessaa dhalatan argan hin qabne waanuma har'a garaa isaaniitti argataniif jecha dhugaa dabsuun umrii aangoo garboonfataa dheeressuuf jecha daba daangaa darbee fi sarbama namoomaa hammaataa ilmaan Oromoo irratti raawwataa turuu fi jiraachuun akka gonkumaa hin haalamnedha. Dargaggoonni lama aanaa Oromoo keessatti loltoota bilisiginnaan qabamanii achi buutee dhabamsiifaman. Yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Hurrumuu keessatti loltoonni faashistii bilisiginnaa dargaggoota lama qabanii achi buutee dhabamsiisuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Aanichatti jiraattota ganda oggee kan ta'an dargaggoota maqaan isaanii Badiruu Mulunaa fi Abdee Taarikuu jedhaman torban lamaan darban dura dirqama humna waraanaan ukkaanfamanii gara dirree waraanaatti ergamanii turuu jiraattonni foomsaniiru. Dargaggoonni kunneen dirqiin qabamanii mooraa leenjii waraana bilisiginnaa seensifamuun tiksee impaayeraa ta'uu mormanii erga hidhamanii turanii booda mana hidhaa cabsanii bahuun ibsameera. Erga hidhaarraa ba'anii boodas mana maatii isaaniitti wayita galan loltoonni faashistii bilisiginnaa faana bu'anii hordoffii taasisaniin qabanii kan dhabamsiisan yoo ta'u hanga odeessi kun qindaa'etti eessa akka geeffaman hin beekamin jiraachuun addeeffameera. Kana malees dargaggoonni hedduun qabamanii leenjii loltummaa dirqamaa fudhachuu dheessuun godinicha keessaa baqachaa jiraachuu kan himan jiraattonni aanichaa kanneen erga mana hidhaa cabsanii bahanii booda loltoota kanneen dheessuuf fagaatanii maatiin faana isaanii dhabuun dhiphachaa jiranis hedduu ta'uun beekameera. Dareewwan PP aanaa Shaallaa keessatti jiraattota hidhaatti darbachuu ammeessan. Bal'inasaaf Jaalmurtii Haqaa. Godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa keessatti hidhaan ergamtoota bilisiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu jiraattonni ONM dubbisaddeessan. Maqaa adda addaa yakkuun dararaa hawaasa irratti raawwatan kan jabeessan bitamtoonni bilisiginnaa ganda Sinqallee Goorii keessatti hagayya 25 bara 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Raamatoo Shuunaa fi obbo Saafaa Oogatoo jedhaman ukkaamsanii hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Qonnaan bultoonni kunneen daba hojjetan kan hin qabne yommuu ta'an deeggarsa raayyaa ittisa impaayeratti qarshii 1,300 fiduu diddan ilaalcha biroo of keessaa qabdu maqaa jedhuun hidhaatti darbatamuu jiraattonni gandichaa ibsaniiru. Wayita qaala'insi jireenyaa isaan muddee akkaataan jireenyaatti hadhaa'e kanatti jaleewwan dantaa dhuunfaa isaanii argatanii karaa qaxxaamuraa duroomoo abjootan aanicha keessatti maqaa adda addaa hannaa fi saamicha irratti bobba'anii kan jiran ta'uun namoota waan fidanii kaffalan dhaban immoo hiraarsaa ulfaataa irratti raawwachuun kaffalchiisaa jiru. Ergamtoonni bilisiginnaa aanaa waamaa galoo keessatti jiraattota saamuu cimsanii itti fufan. Jaalutu Baaqabsoo waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa waamaa galoo ganda goosanii kiilloo jedhamu keessatti sirna dableeyyiin ergamtoota bilisiginnaa gaafa agayya 24 bara 2026 irraa eegalanii maqaa nyaata milishaa ittiin qopheessina jedhuun nama tokkorraa qarshii 300 fi waan isaan nyaata ittiin bilcheeffatan qoraan dugdatti baachisuun gara mooraa isaaniitti afaan qawween guursisaa jiraachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Lukkeeleen bilisiginnaa kanneen hawaasa nagaa saamuuf hidhachiifamanii bobbaafaman kunneen manneen jiraattotaa irra deemuun saamicha isaan geggeessaa jiran kan duraa caalaa jabaatee itti fufee kan jiru yoo ta'u hawaasnis qaama itti matu dhabee rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu jiraattonni dabaluun heeraniiru. Faashisticha Abiyyi Ahimad waatii diinagdee gama maraan impaayeratti mudate irraa ka'uun ergamtoota isaaf ajaja kennee qe'ee uummata Oromootti bobbaasuun saamicha daangaa darbe raawwachiisaa kan jiru ta'uun ni beekama. Ra'amaan yoo xiqqaate namoota 95 erga ajjeesee booda muummichi ministeeraa Neepaal tokkummaa gaafatan. Qotuu gabaasa kanaaf Calfaajii Bilisummaa. Muummichi ministeeraa Neepaal Baaleen Diraashaay lolaamaa kibxata darbe mudatee yoo xiqqaate namoota 95 galaafateen booda sabni Maalayaa tokkummaadhaan akka dhaabbatu gaafataniiru. Dhukkubbii fi kasaarri isin mudate xiqqaa miti. Garuu yeroo rakkisaa kana keessatti kophaa keessan akka hin taane mootummaan humnaa fi qabeenya isaa hundaan isin waliin akka jiru isinii mirkaneessuun barbaada jechuun ibsa shaayii miidiyaa hawaasaa irratti maxxanseen dubbataniiru. Obsaa mootummaan baraarsaa, wallaansaa, nyaataa fi bakka jireenyaa keessaniif itti gaafatamummaa guutuu fudhataa. Yeroo balaa akkasii hundi keenya waliin dhaabbachuu qabnaa jedhan. Lolaan guddaan naannoo daangaatti beetu waliin wal qabatee jiru erga cicciree booda yoo xiqqaate namoonni 95 du'uu dubbiimaan poolisii Neepaal Abinarayaan Kaafli AFP'tti himaniiru. Muummichi ministeeraa Hindii Nareendraa Moodiin shaayii waliin haasa'uu isaanii ibsuun jajjabina isaanii fi tattaaffii baraarsaa gargaaruuf yaada dhiyeessaniiru. Uummanni Hindii yeroo rakkisaa kanatti obboleettiiwwanii fi obboloota isaa Neepaal keessa jiran waliin gamtaadhaan dhaabbata jechuun Moodiin ibsa kennaniin dubbataniiru.
Indiin Neepaaliif gargaarsa namoomaa danda'amu hunda gochuuf qophiidha. Gareen keenya tattaaffii baraarsaa fi gargaarsaa irratti walitti dhiyeenyaan qindeessaa jiru jedhe.